Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honda dura bakka jirtanitti uummanni keenya ba. Kan fagoo kan dhiyoo kan kaabaa kan kibbaa hundi keessanuu bakka jirtanitti salaamanni keenya isin haa ga'u isiniin jecha magaalaa Hargeysaa Somaalaan keessatti mana obboleessa keenya Ob.Marwaan Ibrootiif biratti argamna. Akkuma beekamu yeroo dabree obboleessi keenya kun nama hir'ina qaamaa qabu, hir'ina qaamaa bira dabree akkasumas ammallee fayyaa dhabee rakkachaa akka jiruu fi haala rakkoo isaa akkuma waliigalaatti isin ibsinee turre yeroo jalqabaatiif hawaasni keenya gartee gargaarsa maallaqa Somalilaandii 700 walitti qabanii nukkannanii amma immoo nama tokkotu biyya Awurooppaa Iswiidin irraa obboleessa keenya maqaan isaa Boonsaa Asaffaa Barsaa Boonsaa Asaffaa kan jedhamu nama jireenya baqattummaa keessatti as Hargeysaa Somalilaandii ture asirraa deeme. Kanaaf innis viidiyoo gartee nuti Facebook gubbaa irratti post goone san arkuudhaan anillee obboleessa kiyya kana waan hin danda'uun gargaaruun qabaa jechuurraa kan ka'e akkasitti gaa maallaqa doolaara USA doolaara 100 nutti kanne. Kanaaf nuti sarara amaanaa kana qabannee dhufne jechuu. Kanaaf egaa kunoo maallaqni obboleessa keenya nu kanne maallaqa US dollar 100 US dollaridha. Doolaara 100 takka. Kanaaf gaa amaanaa obboleessa keenya si erge kunoo kana guddifadhu. Niin galatoomfadhe sallee. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya Oromoo kan biyya keessa jirtan kan biyya alaa jirtan hundi keessanuu kan Somalilaandii illee jirtan hundi akka gartee amma dullee na gargaartan dhugaa galatooma. Arra silaaniin bu'aa malee hin koflu. Arra immoo waan inni isin qabuuf hin rakkadhu, hin beela'u, hin dheebodhu, nillee hin boo'u jechuudha. Kanaafuu rakkoo kiyya kana laaltanii gartanii jechuudha. Akkuma madura na gargaartan sanitti arrallee burullee isin malee rabbi gatitti nama biraa hin qabu. Kanaafuu anillee kun dadhabaadha. Haati warraan irra dhaltee ulmaadha. Laaltanii gartan. Kanaafuu obboleeyyan kiyya kun har'aan tana naaf rifachuudhaaf dhiiga bulmaa qabaachuudhaan dhufanii gartee har'aan tana viidiyoo kana irraa waraabanii carraa kiyya kana isin biraan ga'uudhaaf niin galatoomfadhaa jechuudha haalaan. Laal har'a bakka hamtuu keessaa na fuudhan. Bakka hamtuu keessaa isinillee haalaan bakka hamtuu keessaa na fuutan. Silaa har'a biyya namaa tana keessatti haadha abbaas keessaa hin qabu, nam tokkos keessaa hin qabu. Akkamiin ta'u osoo isin qabaachuu baadde mee gallaalaa isinummaan gaditti. Kanaafuu har'allee isiniiniin boona, borullee isiniiniin boona. Bakka xiqqoon irraa baate guddoon isinitti haa deebituun isiniin jaa. Assalaamu alaykum. Obboleeyyan keenya obboleessi keenya akkuma laaltanii gartanii haalli fayyaa isaa kana fakkaata. Kanaaf nama waan dandeessaniin keessattuu amma obboleeyyan keenya warri Oromoo biyya Somalilaandii irraa deemanii biyyoota adda addaa keessattuu jireenyi nama fayyaati irrattu hangam takka akka ulfaatu beeku. Obboleessa keenya kana har'aan tana gaa kunoo fayyaan isaa tana fakkaatti. Obbo Boonsaa qofa osoo hin taane Oromoonni biyya adda addaa jiran keessattuu biyya Iswiidin jiran baay'eetu jiru. Carraa viidiyoo kana fayyadamuudhaan nama kana cinaa akka dhaabbattan kabajaadhaan isin gaafadha. Waan daawwattaniif hedduu galatooma. Warra gartee obboleessa keenya kana gargaaruudhaaf hamilee guddaa qabu garuu haalli isaaf hin mijaa'inis rabbiin waan niyyattanii isiniif bakka haa buusu. Guddoo rabbi isinitti haa kennu. Kan xiqqoo qabdan baastanis xiqqoo isaan rabbiin guddoodhaan bakka isinii haa buusu. Gartee waan qabdan rabbi isin haa barakachiisu. Ilmaan keessanii fi maatii keessanis akkasumatti rabbiin gartee waa dhaba hunda keenyarraa rabbi nurraa haa qabuun isiniin jaa. Bakka jirtanitti fayyaa isinitti haa ta'u. Hanga viidiyoo biraatti walitti dachaanutti yeroo gaarii qabaadhaa. Nagaan naa turaa isiniin jaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.